عليك ستي Mala ante no ande de magin. Mani nafte ya be. maal ante fuudhee moo daamatti baduu laata daqiiqaa yeroo guyyaa lamaaf addisu Abadu mo. abdiitiin fudhadha. Bakka viidiyoon postotu inuma bu'aante tu nam tokko hin ilaalin. Viidiyoo tokko si'a lama postotee buuse TikTokiin. Maa riipoortiitti jiramayi abso Hojiitti jirama beekta gaay. ta'uunji Wallahi lakkana laal. maal ante godina Mul'ata barreeffamichi. viidiyoo isaa ja'affaarra jiru okay sadii taane isa jiru sirriidha. Si'a lama postote si'a lama akkasaan jedhe. Dinqiidha subhaanallah. Maali boyaa jamaa mana abdii raggaasaa adeemaa koppiliinkii taasisaa mana isaa mana koppiliinkii haa godhan moo viidiyoo koppiliinkii haa godhan laayivii asirra asumaan haa galani. Okay manni kun mana addisuudha. Asumaan haa galani mana abdii deemaatii koppiliinkii taasisaa billaahi alaykum. Maali yaa jamaa mana bar daawaatiin nu dadhabanii ragaatiin nu dadhabanii qabsoo garaagaraatiin nu dadhabanii koppiliinkiitiin nu mo'atu yaa jamaa maadhaa beekum maali waan akkana indees no akkamitti riipoortiitiin nu mo'atu utuu wattaaddarree ammi kun jiru milishaan kun hundi jiru mee namoonni yeroo 20 yeroo 30 Mummuwanne biyyaalan malee. Iyyaalan intasaa akka of immoo Maal akkamitti sakkaa'ante? Miliyoonatu irra galagala. Kumarra galagala miliyoonatu. Inshallah. Yoom nuti fudhatta sayyaa? Abdiitti kan kiisitti baatteerta moo mana jira? Mana kee jira? Waliin bilbiltanii dinqiidhaa. Naannufa bakka biiroo bakka hojii jira qoy. Abdi maali usi maal ta'a yoo waan dhuunfaas dubbannee maali yeroo hundaa lallabnaa yeroo hundaa daawaa goonee. Maali namni as jala taa'u kun hundumtuu nama tokko isinitti fakkaachaa hin jiru jedhaman. Addoo mana jira moo as jira? Faxarteetta maal nyaatte? Munoo laalaante maali ijoollee nuun dhimmuma biraa waan hin qabne namatti fakkaata. Fadheenyu beemsayyuu. Ayyee nan dhufa bor inshallah yoo rabbiin alaaffisiif. Jaarsatti nutti. Kataffilallo inshallah. Kataffi bel inde Ajaa'iba dinqiiti hante maashaallah. Allah waltu tukkunte hante ijoollee mataa walii irra faam itti buuteen nama mataa isaatti dhiitan nyaalukko. Abdii rakkisuu barbaadde nan baay'ee si rakkisuu mucaan isaas akkas Abdusalaamiin utuma lafarra deemtu utuma harkasi qabattee deemtu mataa isheetti buutee nan rafti. Wal basaas nagaay. Diinni mana. Abdi fuulli kee ko sirrii mini. Nan dadhabe baay'een dadhabe. Laa fiiltarii wayirra jira ni laayiviin kun. Hin beekon akkasii hedduu. Maalirra jira? Waan ta'e waan jiru natti fakkaate garuu. Iji kee sirrii miti. Yaaddisuu tikikkil na. Raakaasee. Abdiitiin mataa masaa yeroo lama itti amma keera. Abdiitiin yeroo lama mataa isaa tuttuqiiti. Kazaa irriba torbanii keessatti argitan. Ameen. Ismaaliin natti bu'inii narra faayetti bara Abdusalaam. Ittuma buunaan rafti. Ana irratti bichaadha moo nama hunda dhagaru. Ustaaz Suudii assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suudii jiraam gasirraa Abdii argaan jirtu. La ilaha illallah. Maal abdi? La ilaha illallah. Rabbi si baadis. Abdii na tarsaaste. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inni lafaa kaanaan lafaa ka'ee bara. Allahu akbar. Maal karaa nutti cufu?
inni lafa ol kaanaan lafa ol kaanillee akkami jirtu Jirra wallahi nagaadha. anta baga jiraatte fayyaa Yesuus nama jedhe abdiin hidhamu. si maal saa waan ijoollee peentee mataatti ka'e akkuma jiruun ebboomaa inni si maa naguma jirti moo jarri akkam Yohaannisiin isa jedhanii. Yohaannisiin qofaa miti Yesuusin illee hidhaa jiran jechuu je kanaan waan baay'ee badee dubbiin Dubbii baay'ee badee ante. Masarati yuudeen gadda Yesuus nama jedhe. Namummaa isaa yoomis hin mormine jedhe. Randiyyuu kun jiggaraallo. maal abboo qaaman baay'ee qabnee hiisifna yoo akkana taate qallaaliidha akkami ati abdii naga jirta Jira qaalii kun nagaadha akkam. bakka boosta masmarannaa waraallan yoo amma mana galee abboo sooshaal miidiyaa gadi banu sooshaal miidiyaa kanaan sochoosaa jiran maybe for agenda achiin achi watakkan argattan dubbiin teessan hin tartu ganda jettaan kaa jiran Intan no baazii ani Yesuusin nama jedhu taanaan eenyu akkan jedhu barbaadanii jirri akkas jedhan kun min maalan akkas jechuun inni mataan isaa wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 gubbaatti ani dhugicha isan waaqayyo irraa dhagaye isinitti meera isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedhe isa qabaniin waa fidanii hidhanii akkas taanaan the first inni jalqabaa wallahi soodii namni Yesuus nama jedhetti namni aaru yoo jiraate yookiin Yesuus nama jennee gaafa barsiifnuuf dhugaa quraana irra jiru akkasumallee macaafa qulqulluu irra jiru sana wal bira qabnee dubbannu namni aaru yoo jiraate nama islaamummaa balaaleffatu jibbiinsa amantii nama qabu yoo ta'e malee maaltu nama aarsa macaafatu dubbata kitaabatu haasa'a ofii isaatii Yesuustu haasa'a wallahi akkas jechuun nuni musliimonni Yesuusin akkasan nama jedhanii dubbatan amanan hin barbaannu